Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota fayyaa qaqqaalii galatoomaa kunoo darsii lammaffaatii walitti deebinee jira. Iddoo galatoomaan isiniin jaa gaafii fi yaada qabdan nammallee nuuf barreessaa kan nuuf barreessitan irratti hundoofne gaafii teessanis deebisu jira. Akkasitti yaada irraa hafe nuuf barreessuu dandeessanii akkasumas numaaf daawwachuu dandeessanii. Kayyatti maatii ta'aa isiniin jenna fayyaa keessaniif waardiyaa asirraa YouTube kanarraa argattu isiniin jenna. Kanaaf YouTube keenya kana Meeysar 9465 sarchii godhaan achiin maatii ta'aa isiniin jenna galatoomaa. Akkasitti alhamdulillah darsiin keenya gaa akkuma itti fuftee jirti amma karaa darsii keenya hoggaa deebinu. Darsiin keenya gaa dhimma araaraa irratti hundaa'eeti. Araada manuma keessatti kamitti ofirraa ittisanii dawaa mana keessa nu jiru. Kanaaf kan nyaataaf itti fayyadamaa jiru sanirraa akkamitti araada ofirraa dhaaban kan jedhamu irratti hundaa'e darsiin keenya itti fuftee jirti. Arragaa dawaa isa xumuraarraa haasa'u yaana darsii dabarte keessattis gaa paartii tokkoffaa keessattis dawaa barbaachisaa irraa haasofnee jira. Manuma keessatti isa akka ittiif tajaajiltee araada irraa walaba taatu. Itti aanee akkasumatti gaammas darsii lammaffaa tarraa xumuraa tana keessattis waliigala dawaa 7 dhiyeessine 4 duraa bira dabarsine 4 duraa san keessatti caqastee mana kan kee keessa yoo kan jiraatu takkaallee yoo kan harkatiin taate 3 amma dabarsuu kan deemnu kana keessatti ni harkata jechuudha. Kanaaf waliigala bikka paartii tokkoffaa paartii lammaffaa inni akkasii bikka lama baafne keessatti kunoo darsii irraa xumuraa dhiyeessu jirra. Kanaaf nu hordofaan afeerraa keenya wanni araada namarraa dhaabu araada tambootu araaraa hin eeggamneef saaxilamte taanaan waan ofirraa dhaabuu dandeessuun bifuma nyaataatiin haala salphaatiin maal yoo ta'e asiiru jarjiir jaaniin. Jarjiir kun nurraa hawaasi akkasuma akka juuziittis ni ta'a bishaan jiifnaan akkuma juuzii ta'a. Kanaaf jarjiir kana akka juuzii gooteeti. Eegee jarjiir kana akka juusii gootee booda kubbaayya tokko fudhatta garaa qullaatti burcuqoo takka garaa qullaa dhugaa jechuudha. Cuunfaa jarjiir daawaa jaamu kanaa jechuudha. Kanaaf hoggaanii fi fudhattee maal godha faayidaan inni godhu ni qulqulleessa summii qaama kan kee keessa jiruu fi raammoo fi waan silaa suusii araada bootuutu jimaa fi hundaawwatti wal qabatuun suusii teessan sirraa qulqulleessaa jechuudha. Sirraa dhiibbaa gaggeessaa jechuudha. Maaliif albuudaa fi pirootiinaa fi waan isa keessa jirutu jarjiir kana keessa jirutu kan hoggaa isa fudhattee araada duraan barteessan dhabamsiisee noormaal jireenya akka uumamte deebisaa nyaataa dhugaatii irratti. Kanaaf inni jarjiir kana keessa gaa bu'aa hedduu keessa jira. Albuudaa fi viitaaminoota barbaadamu hedduu keessa jira. Kanaaf akkasitti fudhattanii achii booda obboleeyyiin kiyya gaa aannanii, kaarotii, timaantimii wanni kun hundinuu viitaaminoota garaagaraa qaban. Itti fayyadamtee akkasitti ofirraa hambistaa jechuudha. Itti fayyadama keessatti ganama subii gara qullatti fayyadamtaa faxara dura akkasitti guyyaa 3 akkasitti dhugdee guyyaa 3 booda noormaal taate jechuudha. Fayyama rabbii. Inni sadaffaa sombaa takkaawuu kokkee qushaashomte sombaa qushaasha'e tuubboon sombaa yoo qushaashoytee sagaleen fannaafachuu fi haasa'uu dadhabuu cufamuu yoo dhufte ofirraa qulqulleessitaan jechuudha karaa gabaabaa. Inni qulqulleessu maali yoo ta'e kunis akkaataan itti ofirraa qulqulleessitu dawaan lammaffaadha.
loozul huluwi tajaamtu jira. Looziin tuni mana farmaasii dawaa bashaa jirti achi fuutanii loozul huluwi tana jirtuma siisan fuutanii irraa dhiitanii jirtuma siisan hurreessitan. Egaa hurreessitanii booda isii hurraasan fuutee bishaan kubbaayya tokko wajji waliin laayixee qaysee waliin laaqamaa bulee halkan qaysa bulee ganama subii gara qullatti bishaan loozii san injifamee looziin keessa bultisan akkasi dhuyidaa jechuudha. Kanaaf hoggaanii fi dhuyide waan ajaa'ibaa agartee jechuudha. Marruma duraas sagaleen teetis banamtii sombee keetis tuubboon sombaa keetiitis qulqullaawa. Akkasitti gaa waan duraan hafuura si kutee asmii si fakkaate san dhabamsiisaa jechuudha. Kanaaf yoo marraa duraatti akkasitti farmaasiin fidii maraa lammaffaatti deebitan marra sadii guyyaa sadii haalaan fudhattu. Kanaafuu ganamaa fi galgala fudhataa jechuudha. Ganama subii gara qulla ganama subii gara qullatti. Inni lammaffaa dawaan hir'isuus giraama 20 ni fudhata. Ikiliilul jabal giraama 20 ni fudhata. Isa lachuutu ni hurreessita. Sukkarnabaat giraama 100 ni fuuta ni hurreessita. Ikiliilul jabal hir'isuusii fi sukkarnabaatis sukkarnabaat giraama 100. Ikiliilul jabal 20 hir'isuusii 20. Hurraa isaanii kana waliif fidda waliin laayixeeti. Egaa waliin laayixee booda isa kana ganama subii maankaa xiqqaa tokko afaanii facaafattaa jechuudha. Maankaa siinii bunaa sana afaanii facaafattaa achii booda egaa facaafattee booda bishaaniin gad liqimsita. Akka ajaa'ibaatti bu'aa irraa agartaa jechuudha. Sirraa hambisaa jechuudha. Somba bushaashee araada tambootii araada biraatis akkasumas sirraa hambisaa jechuudha. Xurii keessa keetitti qatee kan akka ati araaddu si godhe san ni hambisaa jechuudha. Kanaaf wanni uumama mana keessa fayyadamaa jiru waan ta'eef alhamdulillaahi hordoftoota kiyya kabajamoo qaqqaalii galatoomaa guyyaa sadii kana fudhatta. Guyyaa sadii facaafattee bishaan liqimsita. Guyyaa sadii booda bakka sirraa dhaabbate jechuudha. Jama firaa dhaabbate. Kanaaf giraama takka lama sadii waliin fudhattu. Akkasitti giraama takka fudhatta. Akkasitti guyyaa sadii waggaa fudhattee sirraa dhaabbate jechuudha. Kanaaf gaafii fi yaada qabdan nuuf dawwalaa nuuf barreessaa isiniin jenna. Waan isinirra wal fakkaatanis isinirra wal fakkaates dawwaltanii gaafachuu dandeessanii jechuudha. Dawaa irraa xumuraa kan sadaffaa gaa akkaataan itti araadaa ofirraa hambisanii araada tamboo ofirraa hambisanii dawaan isaa kan mana keessa nu jiru shunkurtii giraama 400 ni fuuta. Hurreessitee giraama 400 fuuta. Hurraa isii sana akkuma danfa godhu hurreessitee giraama 400 fuutee bishaan litira takkaa keessa bishaan litira takkaa san keessatti maankaa 5 deema irratti dabaltaa. Karakam irdii maankaa 2 irratti dabaltaa. Maankaa tokko zanjabiila irratti dabaltaa. Bakka waliin laayitee achii booda xiqqishoo uwwistee walitti jara kana fuutee maal goota jalaa miirtaa jechuudha. Bishaan kana jalaa miirteeti baraadaa keessatti miirrattee takka burcuqoo keessatti burcuqoo qulqullii qabdu keessa miirrattee akkasii firiija keessa kaa'attee ganamuu gara qullatti maankaa 2 bishaan kanarraa fudhataa. Galgalammoo eega hiraata nyaattee sa'a 2 geessee booda fudhataa jechuudha. Hiraata sa'a kan nyaatteetuma sa'a 3 irratti isa fudhattee raftaa jechuudha. Akkasitti gaa guyyaa 3 takataataa fudhataa obboleessa kiyyaa araada fedheef sirraa hafaa jechuudha. Kanaaf meesar sablamentarii kiliinikaaliin keenya gaa tajaajila wal'aansaa adda addaa kan nurratti kan beekamu. Akkasumatti dabalataanis dawaa
mana keessa ta'anii akka hawaasni fayyadamu irrattis deeggarsa kan kennu manuma kan kee teessee yuutuubara kana banattee irraa dhageeffattee waan si dhibe akkasitti dawwaltee gaafattee waan sii galee itti hojjettee looxii argattee akkasirraa gammaddaa jechuudha. Nulleen hangasuma daran caala gammanna. Kanaaf hedduu galatoomaa warroottan asirraa fayyadamtanii looxii argattanii galatoomii jechaa jirtan anilleen hedduun isin galatoonfadha. Kanaaf waliif jira namni waliif dawaadha waliif jiraata. Hedduu galatoomaan isinin jaa ammallee akkasuma yaadaa fi gaafii qabdaniis homii fi gammachuu qabdaniis nuuf dhiyeessaa isinin jenna. Maaliif fuula duratti karaa nuuf tolchaa deemte waan taateef. Kanaafuu maatii keenya ta'uu keessanitti gammannee jira galatoomaa laayik sheer godhuun dagatinaa. Tajaajilli meesar sablamentarii kiliinikaaliin tajaajila wallaansa addaa bifa addaatiin kan nurra beekama. Inni sun kintaaroti bifa addaatiin deeguma 30tti itti dibuudhaan deeguma 30tti firraa fayyidaa achuma daaf ilaalaa bahee bakka isaan malatti. Kanaaf ciisuun hin jiru kintaaroti raqachuun hin jiru jechuudha baleessa. Kanaaf galatoomaan isinin jaa bakka jirtanii gaan nuuf barreessaa nuuf dawwalaa isinin jenna. Bilbilli keenya duwwaa 920688383 gulama duwwaa 920688383. Kanaaf galatoomaa isinin jenna. Hanga darsii biraatiin walitti deebinutti dawaa dibdee araaraa tamuu waan jaamii gaafannee jira. Amma darsii biraatiin walitti deebinutti nagannu turaa isinin jenna. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.